Ashama argafuun kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii seenaa wiilii kan taate hundi keessan nagaaf araarri waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Har'a immoo viidiyoo hambiraadhaan walitti deebinee jirra. Innis akkaataa ittiin ajiinaa faxaayirii hojjennu isinitti agarsiisa. Faxaayirii yookaan immoo kiroosonii jedhama. Kanaafiyyuu walumaan ilaallu. Asitti daakuu qopheeffadheera. Daakuu sadarkaa tokkoffaasaadha kuni. Iddoo kanatti immoo haliib niidoodha yookaan immoo daakuu aannanii kaameeraa qopheeffadheera maankaa tokko. Asitti sukkaara qopheeffadheera, baking powderii fi ashaboo. Iddoo kanatti immoo zayitii fi roopii yookaan zabaadiidha. Isa guddaa isa qabaatan fayyadamuu dandeessu. Faayidaan zabaadii kana ajiinaan akka baay'ee ispoonjii godha, baay'ee laaffisa jechuudha. Isin galee hin gogu yooma buleeyyuu ajiinaan sun lallaafa yookaan immoo kan namatti bifa sooftii kan ta'e qaba jechuudha. Kanaafiyyuu ani maashiniitti bukeeffadha waan ta'eef kanatti naqadhaa. Ajiinaa isaa immoo bishaan xiqqoo ishee ho'aa ta'een bukeeffadha. Amma boodaatti immoo walitti deebina. Egaa hordoftoota koo bukoo sana bukeesseera, harka koo dhiqadhee ilaala. Baay'ee kan lallaafula, kan harka namaatti hin qabanne, kan qodaatti hin qabanne, baay'ee nama hawwata. Dhugaa waaqa jechuun faxaayiris hojjette, biizaas hojjette, waan namaadha beektuun ajiinaadha. Bukoon kee lallaafaa ta'uu qabaata bakka. Kanaafiyyuu agartanii baay'ee kan lallaafu, kan nama hawwatu, kan harka namaatti hin qaban sirriitti bukaa'eera jechuudha. Kana maal gootu qadaaddattanii keessuu jechuudha. Namoonni tokko tokko yeroo bukoo bukeessan sa'aatii lama sa'aatii tokko natti fudhataa jedhu, amma ol deebi'u yookaan amma bukaa'utti akkamitti akka ta'e garuu ayidoon dhugaa an daqiiqaa 15 hin darbu. Isa dhugaa dafee bukaa maaliif niitiin kollee yookaan madaamiin kun baay'ee garramamti. Namoota baay'ee aaruufidha kan dafee bukaa'u naan jette akkas taanaan dhuguma ta'uu danda'a, meebii oduu warra durii ta'uu danda'a. Maaliif aariin koo jechuudha funyaan irraa ga'ee dhufee isa darbe beektu hidhiitti gad dhufeera aariif taanaan. Inni bukoon keenya kanatti bukaa'ee jira. Qadaadannee kaawwannaa. Amma boodaatti immoo nagaan nu tura. Hordoftoota kukkunoo walitti deebinee jirra. Agartanii bukaa'ee kan gaffadhe. Kungaa daqiiqaa 15 iyyuu hin goone kan bukaa'een siniin jedha. Haala kanaanii faxaayirii keenya hojjannaa jechuudha. Amma xumuraatti akka hordoftan abdiin qaba. Faxaayirii kana hojjechuu fi ilaa kuni dinnichadha. Dinnicha eeggamuun xiqqeessee mummuree booda akkaataa xiqqeessanii mummuranii yoo isin barbaachise suuraa jiran siniikaa shunkurtiis murattanii qimamii keessan akkuma manaa qabdanitti qimamii mishakkalaas jedhamu jechuudha. Isa qopheeffatanii maajiis ani qaara baay'eetti godheera. Qaaraa keessa baay'ee mi'aa. Akka kanatti hashwaasaa hojjedheera. Dinnicharraa hojjetame kun yoo barbaadan immoo jibeenis itti gochuu dandeessu. Maadda maqaansaa zaatarii fi libnaallee waliin maktanii yookaan libnaa qofaasaallee waan barbaadan foonis indaanqos keessa gashtanii maruu dandeessu faxaayirii kana jechuudha. Waan barbaadan waan sin jaalattan yookaan ijoolleen keessan jaalattan jechuudha. Kanaafiyyuu kun immoo baay'ee mi'aasa. Dinnicha kana hojjedhaa itti fayyadaman siniin jedha. Amma xumura qophii faxaayirii keenyatti akka nu hordoftan abdiin qaba. Turtii gaarii. Agartanii eeggamtuu akka kanatti diriirsee booda mummuree booda achi booda isaan keessa gashadhu jibeen isaa ta'uu hashwaa dinnicha kanas haa ta'u foon isaa ta'u akka kanatti ergan sirreeffadhee booda immoo nan maraa jechuudha. Okay guys. Sana booda fiita isheerra caafii isheerra immoo bakka lamatti babbaqasuu dandeessu. Diizaayinii bareedaa isaa godhachuu barbaadan. Baay'een hojjedha. Har'a keessummaan qaban siniin jedha. Kottana gargaaraa hundi keessaniyyuu. Hundi keessan dhuftanii bakka teessan qabdan nan qalda dabbaate.
This is fatair. You understand? Erga akkasitti marree jechuudha. Mukuraadhaa midinnichi kun akka inni mi'aawu keessuma qaaraatti baay'isanii nan qaaraani hin hambisu bakka isheetti. Akka kanatti gammaree booda hundumasaa booda immoo walitti deebineen jedhaa turtiin keenya amma xumuraatti akkana wajjin taatan abdiin qabaa. Ummata qashtii fatair deges ide tokko fatair injiro ide tokko makroson injiro isin buketti malaka jedhamuun beeku lamaaniyyam afaan lama sasene dubbadheere ingiliffa duwwaan jedhina malee ingiliffa hojii waa hin dandeenyu bada dhageessaniitu mitiire hordoftoota koo ilaala akka kanaatti maree jechuudha hundasaayyuu biyyoon harka lafa dha'ee oole erga maree xumuree booda namoonni tokko buuphaa fayyadamu. Ani garuu buuphaan fayyadamu na jaaladhu. Kun maanni daakuu aannanii bishaan xiqqoo rukutanii booda irra dibduu jechuudha akka wal qixxaatee sirni diimatutti. Gaafa diimatu baay'ee bareeda. Haala kanaanii dibdanii baay'een dadhabe. Amma kun maa baay'ata seenaa jechuu dandeessu. Maaliif baay'ate beektu? Nyaatu jarri nyaatu nama baay'eedha. Kana duwwaa miti kun hojii sanatti hojjedha dhuga saanaa biraatti. Erga akka kanaatti irra dibattanii booda jechuudha naannessitanii hunduma isaarraa dhadhaa dibduu jechuudha. Hanqalla deemuu dhadhaa miti. Aannan tokko buuphaa godha dhugaa dubbachuudhaaf ani garuu buuphaa hin jaaladhu. Foolii qaba foolii ma buuphaa fi fooliin daanqoo malee waan hin jibbuun qabu dhugaa irratti maal akka ta'e hin beeku. Haala kanaan erga waliin ga'ee dibee booda maaliin godha beektu? Qimamii gurraacha yookaan immoo saliixii beektu miti saliixii simsim jedhu arabaffaan simsimiidha. Akka biyya keenyatti saliixiidha. Abasooda gurraatti jechuudha yoo barbaadamu isa kun saliixiidha. Saliixii beektu? Gimmaasha isaarra saliixiin firfirsaa, gimmaasha isaarra immoo abasooda gurraattiin firfirsaa jechuudha. Fataazana jedhee ba'a jechuudha. Kun immoo abasooda gurraattiidha. Diddiina dhukkubee. Erga akka kanaatti irra firfirsanne booda mul'atamti. Habba asoodha in the simsim. So it is بعدين تقول ما شاء الله حلو باقي سنيت واو لا يمي نرجع مدياد كوني كافتريات جدا متي أنا سينات وجتي أجينا شكرتني كشي دلافت واي قولي وضربي الرانس من طعام ديا كانت جودام سانا كيني رتري بالشمي اتفايا دما يا مدام كيما موتش
የመዳም ቅመሞች بايت لا أمزرة كان برا